sagantaa tun sagantaa dargaggoota keenyaati fi shamarran keenyaati. Tanzaaniyaan kun gaa as keessatti afaan Oromoo gurguddaatu jira jechuu kiyya. Afaan Oromoo kanaan Oromiyaa irraa kaatee hamma Tanzaaniyaadhaan baatuutti afaan Oromootiin aannan dhugaa deemta jechuu kiyya. Guddaadha. Afaan kabajamaa hammana gayu kana afaan kabajamaa hammana gayu kana xiqqeessanii gama Facebookiitiin afaan arrabaa godhanii haasa'uu wallaalanii afaan wal jibbuu taasisuun wallaalummaa guddaadhaa fi jaamina guddaadha. Welcome babbareeddoo haadhatiyyaa barcuma kiyya kabajamaa United Kingdom irraa ana odaa bultuumi yookaan ana dabbal mootii gaaraati. Duuba gaa dargaggoof shamarran babbareedduu ilmaan Oromoo addunyaa tana gubbatti argamtan hawwaniif manguddoon ilmaan Oromoo addunyaa kana gubbatti argamtan nagayni Rabbi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuu kiyya. Gaa daa'iman kun gaa ajaa'iba kan inni isin afeere kun mammaatti deema ajaa'iba maaliif dargaggoo kanaan fedhe jechuu kiyya. Gaangistaroota gurguddaa Afrikaa keessattis as keessattis Oromiyaa keessattis Eeshiyaa lafa Arabaa keessattis humna jajjabduu gosaan hankaa'e kanaan dargaggeessa. Laal warra sirbullee istaayila kana qabaachuu qaba. Kun bara maaliifin afaan kana isinii fida yeroo barbaade afaan Arabaatiin isinii fida yeroo barbaade afaan Ingilifaatiin isinii fida. Hoggaan dargaggoo kiyya qaru kiyya gosa kanatti hin qaraa istaayila kanaan isa qabsiisa. Kalaas kanaan abbaa fedhe cabsa jechuu kiyya. Wanni liin kana fiduuf amma Tanzaaniyaa kana hoggaan nuubana isaan kun Oromoo ta'uu keenyatti beeksisuudhaaf. Afaan Arabaa hoggaan beeksisa ni dhaggeeffata dhufee dhaggeeffata. As keessatti fireendiidha naaf daa'iman kun. Hindii hoggaan fide eenyummaa keenya Oromummaa keenyatti mul'isuudhaaf. Isaanis saba kanaatii jiraajanii nu beekan jechuu. Fuula dura fa'aa akkamiif godhuu deema akkam faayidaan yaada. Afrikaa tana akka tokkotti akka biitii 54 tokko taate isii tanaa 54 Afrikaan akka Ameerikaa kanatti isii tana tokko godhuudhaan yaada jechuu. Gara muuziqaatiin isaan kana walitti hidhuudhaan takka godhee akka Ameerikaa sanitti akka jiraatan afaan hunda akka afaan isaaniitis afaan achirraa darbatamu yookaan Tanzaaniyaa irraa dubbatamu akka Oromiyaa keessatti dhaggeeffatamu muuziqaan Oromiyaa irraa ka'u akka isaan keessattis dhaggeeffatamu Afrikaa guutuu keessatti gosa kana yaanna jechuu kiyya. Inni kun isa akka kanaati. Gaa dargaggoo gosa kanaati mata barbaanne. Hariifata taate taphakayyuu deemtee cabsitu. Ta Oromummaa si beeksiftu. Qeyroo gosa kanaa barbaanne. Istaayilli keenya gonkumaa jijjiiramuu qaba. This is politics. Isa dukkanaatiif yeroo hunda ifni dukkana. Namni qalbii isaa dukkana yeroo hunda wanni hundi isaaf dukkanu. Sobni isaaf dhugaan isaaf soba. Kanaaf maaliif hin dhufagaa biraayit godhuudhaaf gara tokkoonoo wanni gartee uummata irra deemaa jiru kun yookaan wannummaan ta'aa jiru kun akka mataa keessan gara isin hin galchineefi. Artistiin hoggayyuu bohaartii uummataati. Kan uummataati. Firoomaan komandoo kiyya duuba gaa arra shamarran keenyaa isa kana shaayettan dhiirti teenyaa isa kana shaayetti amma sagantaa nama guddaatii fi nama dargaggeessaa fi dargaggeettiidha gargar qoodeetiin nuu kaaya lammada. Maaliif dargaggeessi keenya maraataadhaa gosa kanatti maraachee isa kaayuudha kaayyoon kiyya. Dargaggeessa kanaaf Finfinnee keessaa mul'atu
Direeda waa keessaa mul'atu, Wallaga keessaa mul'atu, Jimmaan keessaa mul'atu. Addunyuma tana gubbaa'u tab khajoo bakka fixed katee perfect katee gosa akka kanaati gaa. Isa akka kanaati dubra akkasiiti dubra gartee shaayette gartee laal ammas bakka malletti if gadi naqina bakkarraan hammaaramnetti if gadi naqina. Chapstikiin godhadhee chapstik onni godhadhee filmi dhiiraa isa kana keessaa dhabuun qabu shittoodhaan godhadhee ilmi dhiiraa kana keessaa dhabuun qabu dhiirti keenya isma kana. Urgawa ta'uu qaba afaan isaa cooma ta'uu qaba. Fixed kanu isuma kan Oromoo gosa kanaa kana uumna jechuun kiyya harama osoo hin ta'in harama rabbi dhabama haa godhu. Haraman feenu Oromoo feena kalaas nuti harama miti Oromoo parfait kanuma dammak. Arraga lola warra boruutiin nuuf fidee dhufee jechuun kiyya ijoo dubbii teenyaa keessatti. Lola warra boruutiin nuuf fide. Oromoon kun gaa haasawa beeka. Oromoon kun haasawa beeka. Haasawa beeka. Dubbachuu beeka. Kanaaf Dr. Ali Birraadhaa maal ja'an gurratti mi'aa waayaan sagalee kee jajjarracha bishaanii baay'inni jecha kee. Kan rafe dammeeysaa wedduuf walaloon kee. Lakkaawameen dhumu hibboof makmaksi kee. Galma aadaa teenyaa eegaa seenaa keenya. Kallacha tokkummaa hundee Oromummaa afaan Oromoo. Hundee bilisummaati yaan dhugaadha. Dhugaadha. Lolli warra boruu kun isiniif hin qara. Waa hedduu keessaa bartan jechuu kiyya. Maaliif yeroo hunda dammaqaa dhaggeeffachuun dammaqaadha nama gooti. Ummata ruwaa beeydaa nabi jeen ummata ruwaa beeydaa kanan dhaggeeffatin jechuu kiyya. Ummata ruwaa beeydaa. Ruwaa beeydaa ummanni jaamu kun ummata seenaa osoo hin qaraane seenaa dubbisan jallisanii. Ummata waa'ee ummata otoo baran beeyne waa'ee baraa dubbatan. Ummata ruwaa beeydaa jaamu wallaaltota. Osoo hin beeyne ni beeyne siin jedhu. Kanaan egaa ummata Oromoo hallayyatti buusu jechuu kiyya. Dargaggoo Oromootis hallayyatti buusu. Isin buusan jechuu kiyya. Haasawni isaanii isin hin gammachiisu. Hoggaa dhaggeeffatanuu sammuu isin cinqa. Tartiiba hin qabu. Adeemsa hin qabu. Waan takka isin barsiisu. Akkanumatti wacuu. Shuuf. Isuma kana. Nuti gaa isa akka kanatti hin guddanne. Nuti ummata karooraan guddate dargaggeessa karooraan guddate. Tartiibaan sammuu bilisoomeen isa guddateedha. Gosa kana irratti qaceelchine jechuu kiyya. Gara tokkoon akka saayikooloojii keessan diinni isin hin dhoyneef. Akka diinni isin itti roorrif akka diinni itti roorriftani. Bifa hundaan as keessatti gaa sagantaan inni qabadee jiru kun sagantaa ajaa'ibaati. Akka akkanaati. Duuba gaa amma dhiyoo tana dubbii wantaa takkatu jira. Dubbii gara Suudiitiin kaate kana. Laal bakkarraan hammaaramnetti if gadi naqina. Yaa dargaggoo yaa shamarran. Laal mee naatu isinin jeeti hujirratti xiyyeeffadha. Eegasii maallakeetiin abbaa feete bittaa biyya Suudiitirraa bitee jechuudha. Achirraa dalagattee viizaa bitattee gara biyya biratti ce'uu eegasii maatii keetillee ceesisu yaadi. Bakkarraa nama haramnetti macaawachaa nama hundaa nama gatii kee hin beeyne hunda jalatti hin kufin jechuu kooti.
وأول تسك أبو دندو أما أنو أوديو تنا كلها والبافتنيتي تبرا أفتن جتشوكي دابتمون دابتني نسنينجي سدابتمون دابتني نسن ودام بلتم كون دابتمون دابتن كناف اسمت هذا ميلك كنتاني چبسي تريس نوبچيس غرض كون واي شيكاني توكي ارتست بيسيتو ويلكم واي شيكاني توكي انت الروبي كبجمو بوني سابان سبونتو والله كارو يه انغاتو كمر غا كنغا نورا محمد نجمة رازقا فاجرة رازقا نزيفة أمشير وفاجرة نور الدين شكور فتجرة غا مغا كيسا بريدا كنا والله بالله كان أبان كيسا نسني باسي كنا يامي فتون دن ديول ليدا نتمي آواسي يتشوكيا نتمي ويتني بر كبجمو علي تفيرا مستغا اكتيفيستي كينيا سغالي كينيا غدا كانين جالدو في كان كارورا كباني I love you so much أكمله كبجا غدا ساني كمنا سينام برابران سايا دتيچو كينيا بريد لا فيك او ويدا نورت لا فيه غرا سغاليتي نورت لا فيه نمني غتينا ما بيكو غتينا ما دوبچو دبيكا وايش كان يرت إني كن أجندة تهونك إساني سادبتن مالف أمني يوتنا سريرة تري أديمسي أجندة أوجا إسان دبتن كلاس أمن تيتين يتدبته إسان كوفاميتي بروتستانتين تورتودوكسينيس نما دبته غارونوتي ده والفتو رامتي ماريو شيخ أبو سفيان علي سفيان كان جاني كاني ربشا مال تو كان جاني ربشا ومرامتي أمة روابي دارا جامو من كنا أمة عوام ده بي كنو شيخ نوتي لا ساسو كنا مال تسدورك شيخ نوتي وني بكتنا دينوف كنافي أكنت تنوه بدأ شينكم مالي أدريدا قالوا كل رب ليس كي يرام تجا وا أدريت أوسنا ما يجوكيا با شوف أدريت سومالتي أمارتي أمة أوروموتي فجنان أوروموت ولا لما كان كيسا باوندر كمتا واني أجندا كان سر وروتنا أجندا في الدنيا سرت يوسو أمة دمي ساجرو أجندا كان غوتن ورما نيدا سني في ديغا دنگلو كان أكدا غنوف موتم ماوجين أجندا أمة أورومو رتيو مجرتن جچوكين أما أونو دغا چيفتني جرتن جچوكين ورأيدا ميسان أكدا غنوفي ديغا دنگلا جيرو كدا غنوفي كنون دي ورا موتم مافتم سي أجندا غدو يو كان ولالا دابچودا قبدن جچوكيا دبينا رومون رجلو كنامتي إرّاچ نبربادا أبان بربادي رك أبان بربادي حافي أجندا غوتي غرو فيسبوك يغبت أكا أمتا هيدا بيدغن أكا موتمان نغودا جيرو كان هغوتا كمالكا باسا أكا ورّايدا ميكنا دغن نوفي أكا وان جيرو كان وندنا دغن نوفي أجندا كان همباسينا دا ورودي بتكوني سنيمي أبودا مكا يا كيو قدو ديغل مان رومو كان تبتني نمني كان جلتي في الرامبتا أجندا أمتان كننا يا أمتان هنگا واللالان كبسو رومو كيسا بود أرومو نفنباتو يا كي كبسو دابل تميغل لكي سيبالي سكي همبيتو هجابي خلاص اكتيفيستي فالمتاي برو تي في بق اكتيفيستو ما كفيرا ميسيغل لكيسا خلاص همبيتن بيلايتن
waa'ee dammeessuu nutti gadi lakkisaa muuziqaa nutti gadi lakkisaa kanuma warri dammeessu onnetti horaa baru ummata kanuma hay yoo asoiton immoo ajandaa waan ummata Oromooti kennu son ta'in ajandaa waan diinaa kennu godha amantii tokko taana jedhanii ummata osoo deemu mirga isaati kalaas mirga walii eeguu jechuudha tokkummaan shayiniin barbaanne miti mirga isaati bilisoomsaa ka wal bilisoomsuun beeytanii yasumayyaa hay keensiinis hin barbaadu hoggaa jee hin barbaaduudha hay mirga isaati Protestantiin hin barbaadu reecha hojii mirga isaati abbaan barbaadus mirga isaati wal bilisoomsuudha dubbiin ajandaa walii kennuu dhabuudha ajandaa hoggaa walii kennitan qabsoo irra jirru irraanfannee kana jala godhaa warra maneedhaa jiru san dagannee jirra maanta dhugaan isin himaan ajandaa osoo ilmaan Oromootti fidanii ummata tokko ta'ee deemaa jiru tokko ta'ee jira amma dhaaba siyaasaatiif jinnijaan kan hin jirtu tokko ta'ee deemu jiraame Oromoon sadii isaa ka Oromoo tana wallaalaan hin borcina hadii isaa ka Oromoo gadaabadaa ka maali way bo ummata jolle namni mataa gara isin galchina obboleeyyan kiyya laal qabsoo godhaa bashannanaa obboleeyyan kiyya rabbiin kun abbaa dimokiraasiiti obboleeyyan kiyya shaajaati obboleeysoo saboo ummata mataa za'u isin godhu hundan dhaggeeffatte naa kaa please way dammaqaa kaa maal taata boo addunyaan tun fagoodha jirtii bara way please way way namuu mirga isaa dubbatu kalas Hamza Ibrahim ga reaksi tortora kan lalra tortora andi ye jirta biti aw torba kiya arra ga dubbi torbatin gadina ku fidem kanaf kabajamo Ali Sufyan ilma Oromo qallu kabajamaadha qallun kada tarabbiti hoguma takallehu akuma roba kum bifa kada tara baduri dati kada ta Oromoti wan qallun juudha gaya qallu jechuun kada ta Oromoodha jechu seeru magada keessatti kadhataadha isa to kadhata dabbi kadhata qallun beeku yette maalire ati kada Oromoon beeku jechu akka kanaati ka dammaqa ka boy namni tokko seenaa osoo qorati waa'ee seenaa dubbachuu danda'u waa'ee uummata Oromoo dubbachuudhaaf waa'ee uummata Oromoo qorachuu qabda kanatti kaateeti miti I love you so much ka dubbi warra boruutiin seenaa ka lolli warra boruu kun lola warra boruu kana hin fedhu laalaasa Oromoo afaan Oromoo kana walii galuu afaan Oromoo kana itti walii galuudhaaf isinii kenna malee itti wal fixuudhaaf isiniin kennamne afaan Oromoo dubbachuu beekuu fi afaan Oromoo beekuun garaagarummaa guddaadha qaban yaa ummato afaan keessaniif duraan balleessinaa afaan Oromoo akkatti dubbatan beekaa dubbachuu beekoo son ta'in seerluu gosaa eegaa afaan Oromoo yoo waan qulqulluudhaan itti dubbatte afaan Oromoo guddifte afaan Oromoo waan qulqulluun itti dubbanne afaan Oromoo itti wal fixu afaan keetii wal fixu jirta malee afaan keetii walii galutti hin jirtu ati afaan kee balleessu jirta please afaan kan kee bareech afaan kan kee afaan federaalaatti miti hoggaa bareede afaan rabbi biratti fudhatamaa qabu taha afaan Oromoo akkatti dubbatan kan isin jiru kun kan nama walii galchu kan sitti haasa'u kana kanaaf sheekan ulamaa'ii hin tuqina akka kaanittuu abaarsan dandeenyu abaarsa dadhabne fitinaan dandeenyu obboleeyyan keenya kabajamoo Ali Sufyaan biyya tanatti dhufanii na barbaadanii na arkanas keessa na barbaadanii na barbaachisanii isumaan laaluu dhufe janii waa hunda naa godhaniiti nanis badhaasa godhee fi asii deeme nama Oromummaa Oromoo tana ruhaa isaa caalaa jaalatuudha ammas abshaala
ni beekas waa hunda beeka artiin anoofu kana hunda na hubata maaliif lola warra boruuti lolli warra boruu boru maa malee arran qabu gaafa kan Sheekh Ibrahim Bilisaadhaa waraanni waboodaatti dhufee Oromoo yoom bilisoomsi jennaan gaafa salaasa bilisoomti jeen salaasa bilisoomti janiituma fiiganii biraa kutan Sheekh Ibrahim ki rabbi raabata isaanii haa godhu